ijoollee warra komantiitiif waa jechuu barbaade dingataa akkuma warra mana banuuf illee hubachiisa. Banagaraachin laa namoota niikneemii isaanii daangaa darbanii barreeffatanii dhufan gashiyyuun barbaachisu magaluu baatanii nuuf fayyadaniif hin fayyadan. Kan akka sirreessaa quraanaa, qortuu maaloo, minaamini. Qo'attuu quraanaa hojjette weelkaan qo'attuu quraanaa naan kootu seenu qo'attuu qo'adhu quraana. Okay? Quraana maa sirreessita luka jal'ate farrama jal'ate yoo sirreeffachuu jalqabdaniitu. Macaafa keessan hin qoranne maal quraana intineettu sun maal quraana qorta. Kanaafuu qo'attoo taate horsee hin taane adabadhii fi galataa isi taaphaa guutuu ol gashuu ilka keessatti ol gashtaan isin isaa. Jala teessee iddoo qo'atte taa qo'atte. Maal jechuudha? Fuutanii samiirra oola abbaa sagal kayaa ooltanii borma uuu jettanii dhiyyiina. Quraana eenyu quraana kan qoratu maal taatee qoratti quraana? Quraana kan qoratu kan beeknu ulamaa ootanu waa'ee quraana keessaniiti quraanoloojii waan jedhamu qoratanii kan wanneedhan namni quraanoloojii barachuu barbaade immoo kan waamee qafite wanneedha. Akkasuma lafa haqamee qortuu quraanaa ol gashee eessatti ol gashita? Keessaa qorattu jala teesse. Tole sirreessaa quraanaa achuma taa'ee wanni qubee kee sirreeffadhuudhaan indaanan agar sa'aatiin akka deema jira dhiifama. Himuu barbaadeen warra ol gashee adaba qoradhaati ta'a. Warri mana bannus nama akkasii adabatti gochuu kanas maqaa isaa sirreessitee nuuf taanaan jenuma taa'ee taappaa godha. Fedhe mana isaa banatu abbaan fedhe. Tole nagaatti oola. Ustaz Farhaan galatooma barakadha dhugaa keessani. Mee Ustaz Farhaanin dubbisuu barbaada abdi. Dubbisayya. Ustaz Farhaan. Mucha sa'aatiin jaalalaa darbeera maal barbaadde? Kamee alla koo salaam diyu jirtanii? Tahandahu salaam. Salaam yallana እግዚአብሔር ይመስገን. ፎሎና ደቢሳ ከሰን ሲን በርባዴ ስለ ፍቅር አላወራም እኔ። ቶኔ አብዲ ጊዜ ዜና አብዲ ያላ ጭፈቴር ፈቃት ተቃጋራ የኛ ኡስታዝ ወላሂ ሰገለኝ እረት ሲንረብል ብለማ ጅራ አይ በቃ ከንጀለ ስለ ፍቅር አላወራም ግን ኢንሻአላህ መልስልሻለሁ ሲንጀል ቱናሚ ለገና ማፋራ ማርፋ ሲንዱበት ደረጃ ከየነም በከና ፍቅር ወጀና ሰው ወላሂ ዋይት ሲንበርባን መልስ ስለ ፍቅር የሚ አይ ኢንሻአላህ ያላ ሰላም ኦኬ ታንክ ዩ ያቃነ ለይ Ustaz Farhaan barakadha. Asumaanu ijoollee keenya asumaan dhugaa keessan fakkeenya batalay ani yeroo mana bane eenyuun akkan galchu nan beeka. Baay'een hin cinqaminaa. Sana galee nama immoo kuffaaras haa ta'u musliima. Kuffaaras haa ta'u musliima nama ol hin fuudhinaa. Olis hin fuudhinaa. Gadis hin buusinaa. Kafarees haa ta'u. Shahadaa isaa qabatu, beekaa isaa ta'u, wallaalaa isaa ta'u, fira bareedaa isaa qabaatu, fira beekaa isaa qabaatu, eegalee obboleessa beekaa isaa qabaatu, abbaa beekaa isaa qabaatu, ustaaza beekaa isaa qabaatu, nama ol hin daddarbina, ol hin fuffuudhina. Tan eegalee achumatti hunda namaayyuu nama kamuu wayibsin hin jedhe nama jala sin fiigina. Nama jala sin fiigina. Yeroo takka obboleessoo yeroo takka nama jala sin fiigina abbaa barbaade yoo namni amane jala fiigina ebeluun barbaachisu yoo namni amanes jala fiigina yoo namni kafares jala fiigina sinii galee samuun ammoo bara kana yaani yoo namni kafares waan akkasii dhiisa namni kafarraan islaamummaa keessaa ba'eemi. Abdi yu Rabbi nu hatiksu hunda keenya iyyuu. Abdi illee maan ta'e unfollow waan jettu jirti mi TikTokii unfollow waan jettu gadi qabda. Yoo barbaadde immoo biloo goota ma'assalaama biraa galte. In faarsinis in arrabsinis. Namni immoo yoo gara islaamummaa dhufes assalaamu alaikum baga nagaan dhufti allaqe. Ol daddarbuun hin barbaachisu. Yoo inni deemes gad daddarbuun arrabsuun hin barbaachisu. Gabaabaa. Wallahi waan kana ustaazonni keenya yeroo baay'ee dubbatu. Ani nafini ma dubbadhe malee Ustaz Farhaan illee Ustaz Awwal illee ustaazonni keenya yeroo baay'ee dubbatu waan kana irra deddeebiidhaan illee dubbatameera.
qalbeeffadha akkanuma walirraa haa beeknu yaa jira keenya walumarraa haa beeknu jedhee galee walirraa haa beeknu bakka. Maaliif jennaan yeroo hunda waan tokko irra deebiin hin barbaachisu nama kamuu haa ta'u nama gaarii nama hamaa kamis haa ta'u abbaan amanee ofii fi abbaan kafarees ofirratti kafare. وقل الحق متفقات جر للذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أندو بك قبسما قب يو أمانة بك قبسما قب يو كفر بك قبسما ما تسجن كره نما منا قبو هذا منا قبو إلمان قبو مكينا جرين يسا قبو وجني مالي چنكم تكنا بر أكنا ما نما منا إجارته مكينا قبا هذا ورا قبا إلمو قبا أتجارو كلها على كنا أبته بك تجارت يوم قبل نما سريب چنكم ما سجنك إنتي كامينا نما جالس فيجنا نما سولين ففودنا أبا بدي هاتو ولين ففودنا كديس بستاني انتنا جرينا هندافو لكي ملكي ساتي أكستي عدم ونو كل يوم باير دبيا بيرو بتمه أكس وعمله من نارو أكسبتون تمريو أكسبتين تناجدا ربي سلام بركتيسو أستاذ فرحان بتن قبلو tuwaan dubbadhe illee badu wanta baay'ee isin dubbadhu garuu yeroo baay'ee itti ofaa oluu keenya irraa qalama sadii fudhannee haasofni bareedaadha nu obsaa jiru jamaa ofis taanaallee ijoollee keenya irraa osoo barbaade waa hundumaayyuu akkaasii bakka qabasinii galee fakkeenyaaf namni yogaa amantaa islaamaa keessa ka deemu taate mas hin dinqin akkamis hin dinqa sila dhufanitti goranii yoo deeman maalmis hin cinqa namni waa hin baranne immoo yoomuu yaa'u no fakkeenyaaf nama meedaa keessa jiru wayii nama godaa keessa toonte wayii fiddee mana barumsaa galchitee yoon baratu ta'e kottu mana barumsaa galchitee hin baratu taanaan maali achi watti deebi'a boris iddoo qumaara odeessana keessa deebi'a nama qumaara taphachuu bare beektani qumaara taphachuu bare kottu baradhu jettanii yoo barumsa hin baranne bakka barumsa galchitee dhaqee sa'aatii barumsaatti achi keessa oolu taanaan maal jijjiirama warra barumsa barsiisanii fi warra baratan barattoota hojii walitti bakka taanaan maal faayidaa qaba. Mana barumsaa naqa jedhee yoo yeroo hunda kan inni bilbilee haasa'u warruma qumaara wajjin taphataa ture ta'e fakkeenyaaf saayikooloojikii baasanii himu jira nam tokkoon sigaaraa xuuxa amala kee kan akkaawuntii jenneef nama akkasii faana kan dhaabbannee fi kootu jedhamee iddoo wayii yoo achi godhamee jedhe yeroo hunda jaraa naasaa ta'e yeroo hundumaa taa'ee waa'ee sigaaraa dhumaa saba hoo taate maal jijjiiramni isaati. Faayidaa tokkoon maaliif jennaa mi'aa yoo sigaaraa dhiisanii nama dhiisu mi'aa haasaa warra kanaa ijoollee bakka gaarii oltu kanaan arganne mallee mucaa kun bira dhufe malee. Waliin haasee itti siqee hubateen ijoollee kana ilaalle. Sini galee kanaafuu namni gaafa islaamummaa dhufe yoo baratee maal jedhee keessatti qaxxalee dhaabate itti sookee. Tole yoo sana hin taane garuu nama cal jedhee dhuma dhufee islaamummaa seenee keetti tun baratiin cal jedhee maaliif nama garrama sin hin garramiina. Ganaa waan baay'ee ta'uu mala gara fuulduraatti maaliif jennaani nuuf ka'umsaa dingata isaaniif immoo kufaatiidha. Sinii galee saniifuu waan argitan hundatti ajjabamedha. Hin deeme nagaatti komantii isin godhina laayikii isin godhina maa ofii keessanii argeera jettanii cal jechuu dandeessan nama kafare wayi. Anamma yoon arge laalee dhuman irra darba yoon arge karaa irratti. Kara deemaadha karaa irratti ishee argee bira darbe falaas. Waan kara deemaa karaa irratti argitan cal jettee harki keessa waasaaf malee hin ta'u harki keessa dhiyyu malee hin ta'u. Maslahaan mafsadaan barannee musliimni maaliif akka warra kaanii taatani? Yoon kana godhe maaltu maslahaa ta'a amantii kiyyaa yoon kana godhe mafsadaa maaltu godha. Qubaan amma xuqnees hin agarsiisu nutti hin ta'u. Bakka amantii kiyyaa mafsadaa maslahaa kan qabu yoon kana godhe moo hin dhiiseera. Fakkeenyaaf amma asirratti yookiin nama akkis caffartu wayii argee laayikii godhe yookiin riipoost godhe yookiin ofidee subhaanallah. Maslahaa mafsadaadha amantala sana sirra fidee kaa'uun koo bukkee kaa'ee subhaanallah jechuun koo. Balleessaan jira mafsadaadha kun maslahaa isaa laalee dhiisee bira darbe yoo silaa sababa kootti nama meeqatu intala sana fidee dhufee ilaala akka kanatti waa hubadhaa ijoollee muslimaa waa hunda jala fiigdanii waa hunda jala komentii gootii waa hunda jala laayikii gootii kamiin dandeessu meesin natti baa kan maatii dandeessu moo kan madaamii dandeessu moo kan asirraa durii isa kan dandeessu moo waa meeqa dandeessan hunduu ulfaata sinii galee soo hundayyuu walakkaa dhumatti gochaa sinii jechuu barbaada rasittiin tokko natti hin kaarti haaloo. Bannataachuu abdii suusii oduu tan qabaa eenyutu kafare? Garana dhukkube oduudha.
خلاص ان شاء الله تكديت ديبي دقيقه كله نكس فيديو فادير متى هاي أستاذ بركة داش بارك الله فيكم أكسي لك وأنا ما دبتان جرو سينا وأنا ما تيبتي أكا ولي قلاتي تدبني galaasu ne kana namata ijoolleen quba namatti siin qabina hawaasa hin jedhina waan walii galaasoo ne abdiin kaamnanii naase waan magara fuulduraatti ta'u hunda dubbanne miti waan kana irraa walii galaati samaadha malee waa'ee nama maatti beekna miti keessa nama rabbi qofatu beeka akkas ilmoo nuti Ustaaz Farhaan ilmaan isaanii jedhamna namni ammoo ilmaan ofii mul'ata argee faa gorfachuu danda'a waan gara fuulduraatti yaadee xiinxalee gorfachuu danda'a nuti nu gorfatanii gorsa isaanii itti dhaggeeffanne malee waan nama tokkoyyuu miti waan nama kamiyyuu miti akkasi baradha akka waliigalaati jechuudha akka waliigalaatiitti barumsa waliigalaa jedhama inni kun barumsa waliigalaa jedhama hayyee akkasi warri sagantaa jettan sagantaan inshaallah ni eegala inshaallah sagantaa abbaan interview keenya har'aa xiqqoo يا سلام يا سلام يا سلام متاو يا سلام يفما جيسس يفما قداك سلالة الراسي كنوف ترى سجنتا كجنو تجا يفما نقول الشيء جيسس بروستي ففتة يفما قدا والله باي اللي تدرسيسه غافي متي mucaani nagaash jedhamu na bukkee jiru kun jechuudha yookiin musliima miti musliima miti naa dhufeera garuu musliima miti garuu sin maaliif deeggartu inni amantii isaa kan biraadha joobaadha isin musliima nammoo yesuus irratti ka'ee jaalattu moo sini yesuusuma irra jibba qabdu moo anaan naan galle beektaa joobaa ta'u maalitti beektaa beeka bakka ati joobaadha normaal musliima kana jedhu joobaadhaati abdiyyee qoy joobadhaatti eeyusitti joobaa ta'uun kee ragaa keeti bakka atumti dogoggorri kee muluun macaafa warra akkasitti micciiran hundi keessaniyyuu jecha akkasiis baatanii kan deeman Yesuus Kiristoos gooftaa miti kan jedhan joobaadha. Ani immoo kan na ajaa'ibe waa'ee kee otoo hin ta'in waa'ee abdii faati. Isaan musliima miti. Namoota Yesuusiin arrabse waaqeffataas haa ta'uu namoota Yesuusiin arrabse maaliif jaalattu sinna? Anna dhibee sinni. Hin arrabsin namuu Yesuus olol qabne malee namni Yesuus arrabse hin jiru. Amma dhaggeeffadhu joobadhaa jette. Namni Maatiyoosii boqonnaa 12:36 irratti wanta gadhee namni wanta gadhee dubbatu saniif guyyaa firdiitti deebiitti kennuuf jiraadha. Amma ati soba dubbattee sobni immoo wanta gadheedhaa firdiitti guyyaa firdiitti deebiitti kennitanitti amma? Kanaafiyyuu an amma joobaa miti guyyaa firdiitti deebii kee qopheeffadhu kanumaan xumure. Laaki maaf xumurta? Yesuus gooftaa kee miti uumaa kee miti? Waanni sobaan kabajamu hin jiru kaa waanni dhugaadhaan kabajamu. Sobaan miti uumaa kee miti? Uumaan kiyya Waaqayyo abbaadha. Maaliif uumaa kootaa? Karaa Yesuus lammaffaa macaafa uumamaa keessatti kootaa akka bifaaf amala keenyaatti nama uumna eenyuun jedhe? Si deebisee hin dhaggeeffanne? Eenyuun jedhe maaf deebise? Eessaa fidde ragaa kamiin? Maal deebiste? Ragaa kamiin eenyuun kootaa jedhee eeshi? Teessoo Waaqayyo irratti naanna'anii too Waaqayyoon kan waaqessan Kirubeel Suraafeel beektaati Isaayyaasii boqonnaa 6. Isaantu ergamootatu nama uume. Sijjammar seerri uumamaa waa'ee ati foon keetii fi lubbuun kee walitti dabalamuu uumamuu keetiin haasa'uu jedhe dura dubbadheera. Seerri uumamaa kan dubbatu kingidamiin Waaqayyoo nama gidduutti gadi buusaa dubbata. Akka ati yaaddu barumsa ati yaaddu kanaa miti wangeelli kan dubbatu. Inni barumsa keeti malee seerri uumamaa waa'ee uumamuu namaa. Ati eenyu taanaan mucaa seexanaa waan taatiif moo ergamaa seexanaa waan taatiif akkasitti dubbattaati? Kingidamiin yeroo jettu maal jechuun maal ibsuufidhaati? Amma kaakoo isiifa mucaa seexanaa itti mitiiree Maatiyoosii boqonnaa 5 dubbifattee beektaa? Dubbifadhee beeka. Inni ati jechaa jirtu kan biraa. Inni siin jedhu Qolaasiyaas boqonnaa 1:15 haqii baafadhu. Dubbisati. Nan dubbisa wangeela keessaa. Dubbisiiti Yesuus uumaa kee ta'uusaa miti moo miti? Xiskiin sun ati eshi? Ati kiristaana? Miti.
Maaliin ari'ati jiisas jettee kan akkasitti dubbattu? Koo ilaala amma gaafii Duubaa miti gaafattee ati. deebii siifin deebisaa. Maal deebista? Dhaqii dubbisiitii isa dubbistee booddee naa deebista. Joovaa miti amma kaa dubbuma amma dubbatte tana keessa amma maali si qabeera dubbii sagalee waaqayyootiin tokko faraduu keetiin si qabeera lammaffaa dubbii gadee ati Damaa dubbattu. manni sirrii miti. Manni sirrii. Yesuusin lammaffaa akkasi uume dubbata lammaffaa karaa Yesuus uumamuusaa Eenyu? laal qoy siifan Qolaasiyaas tokko lakkoofsa 15 dhaqii dubbisi. siifin dubbisa isa hin jarjarin homaa dubbisi kallattii bakka. kamiinii kootu Dubbisi. kallattii kamiinii bassuu bakkul. Macaafa kamidhaan? Macaafa Macaafa fidde kam? gara. Ani Macaafa maama fidde kam? gara.